Gareen wayyaanee duraanii qaama uumamaa isaa dhabee uummata siviilii 4 fi aangawoota waraanaa kan ta'an nama 5 walitti nama 9 kan qabatee giddugala waraanaa yookaan miilitarii koomaand poost ijaaramuusaa Afrikaa intelligensi jalaa saaxilee jira. Karaa shaabiyaatiin hoogganaa ta'ee waraana banuuf gareen TPLF qophii xumuraa jiraachuu wal qabatee hojii badiisaa irraa akka of qusatu waamichi taasifameefii ture. Kana dura wayyaaneen koomaand poostii ijaartee turuushee fi maqaa jarreen kanaa saaxilamuun isaa ni beekama. Wayyaaneen lola banuuf akka ta'ee yoo haalis addunyaan garuu saaxilaanii jira. Dabalataan gareen Dabratsiyoon abdii kutachuusaa dhaga'ameera. Waraanni kun abdii kutachuun kaampii keessaa bahuun gara kibba Tigraayitti baqachuu isaanis maddi odeeffannoo keenyaa nuuf hireera. Gareen shororkeessaa wayyaanee waamicha waraanaa taasisuun uummata qofa osoo hin taane waraanallee eeggamsiisee jira. Tarkaanfiin balaafamaa gareen kun naannicha gara naannoo waraanaatti jijjiiruuf shaabiyaa waliin taasisaa jiru humna hidhatee garii kana irratti akka fincilu taasiseera. Fakkeenyummaa isaa beekuuf kanneen kanaan duraa garii kanarraa bahuun kibba Tigraay keessatti waraanaa kan qindeessan irraa beekuun ni danda'ama. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii guyyaa har'aa qabannee asumarraan goromnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.